Hayyee kabajamtoota daawwattoota keenyaa nageenyi keenya bakkuma isin jirtanitti isiniif haa ta'u. Har'as egaa viidiyoo waa'ee qophii keenya viidiyoo tokko isin biraan geenye turre. Qophiin keenyas maal akka fakkaatu maaliif akka qophaa'aa jirru viidiyoo isin biraan geenya jedhee ture. Haa ta'u malee qophii nuti qophaa'aa turree fi eebbaa mucaa keejii lammaffaa qabna jechuudha. Kan siistarii keenyati. Egaa keejii lammaffaa eebbifamaa sanaaf qophaa'aa turre guyyaa dheengaddaaf kaleessaa qophii irra turre. Guyyaan har'aa immoo guyyaa isa xumuraa guyyaa itti mucaan eebbifamuudha. Egaa akkuma viidiyoo irratti argitanii keejituudha kan eebbifaman ijoollonni kun hundi isaanii keejituudha. Mucaan isaanis keejituudha. Waaqayyoon baga ittiin isin gahee jedhaa koomentii irratti hundi keessan jechuudha. Baay'ee nama gammachiisa dhugaa dubbachuudhaaf yeroo ijoolleen xixiqqoonni kun haala hundumaa keessa darbanii keejii isaanii xumuranii eebbifamuun isaanii immoo gara gireedii 1 yookiin kutaa tokkotti ce'uudhaaf kan isaan eebbifamanii waaqayyoon isaan haa guddisu waaqayyoon baga isaan gargaare. Haa ta'u malee ga'anis manaaf danda'amee guyyaa kaleessaa qophii akkanaarra jirraa. Qophii maalummaa isaallee isinii ibsuu baadhu. Wantoota tokko tokko viidiyoon qulqullina dhabuu malee wantoota tokko tokko isin biraan ga'an ture. Garuu sirriitti ifa godhee qophiin kun waan akkanaa of keessaa qabaa jedhee isiniif hin himne. Sababni isaa yeruma irra geenye viidiyoo lammataatiin daawwattoota kootiif nan dhaqaa jedhee waan yaadeef. Egaa hundi keessaniyyuu akkuma beektanii ijoolleen egaa yeroo gara gireedii 1tti ce'anii dursanii in eebbifamu jechuudha. Duratti keejii 3tti eebbifamu amma immoo keejii 2tti deebise mootummaan jechuudha. Bara darbee keejii 3dhaan eebbifaman ijoolleen baay'een. Alan ammoo baay'een keejii 2dhaan eebbifamu jechuudha. Gidduutti amma fakkeenyaaf bara ishee kana gidduutti seerri kun kan bahe waan ta'eef ijoolleen bara darbee gootummaan isaanii keejii 3tti eebbifaman. Isaan kun immoo keejii 2dha. Yeroo hundumayyuu jechuudha. Kana booda ijoolleen keejii 3tti in eebbifamtu keejii 2tti eebbifamti. Durattii fi ammallee garaagarummaa godhate garaagarummaan isaanii kanaan isiniin jedha. Ijoollonni egaa suura irratti argaa jirtan mucaa keenya dabalatee keejii 2dha. Warri kun amma viidiyoo kana keessatti argitan keejii 2tti warri eebbifamaa jiranidha. Isiniin jedha. Egaa qophiin akkuma itti fufetti jira. Yeroo asii jechuudha. Gallee yeroo galletti jechuudha. Haala kanaan wantoota dheengaddaa qoqopheessaa oollee waan itti nyaata isaa ta'uu buddeena daabboo kennettoo waan meeqagaa viidiyoon qulqullina haa dhabuu malee isin biraan gahiitiin ture dheengaddaa. Har'as egaa qophaasaa kun haala kanaan baafneet jirra jechuudha. Maatii fi firoonni ollaan waamamanii waan jiranii fi nuti immoo maatiin mucaa kanaa jechuudha. Sagantaa kanarratti hojii haala kanaan miidhagsinee buddeena mummurree daabboo mummurree akkasuma waxii keenya qoqopheessinee kennettoo keenya wawwaraabnee yeroo bakka eebbaa kanaa gara manaatti warri mucaa eebbisiisuu dhaqe. Yeroo dhufanitti nuti immoo haala kanaan qopheessinee jirra. Amma humna keenya wanta hojjanne sana addanatti babbaafannee jirra jechuudha. Kunuu afuufanillee hidhamee fi sagantaa kanaaf jechuudha. Kunuu Kennaa Dassaalany jedhama maqaan mucaa keenya. Egaa baay'ee nama gammachiisa. Dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee sagantaan kun baay'ee namatti tolaan isiniin jedha. Isinis egaa sagantaa keenya hirmaadhaa koottaa nyaadhaa koottaa dhugaa isiniin jedha. Asitti barreeffama yeroo barreessanii dogoggoraa eebila jedhee yeroon kun eebila miti eebilli 8ffaa keessatti fakkaate isaa kompiitaratu dogoggoreen isiniin jedha. Viidiyoo kana keessatti illee nu of kalchaa isiniin jenna. Kun waxii aynata 5 qopheessinee daabboon illee jira. Biddeen illee bakka lamatti murree jirra. Namni nuti waamne ollaa dabalatee. Egaa mucaan iyyuu firoota hedduudha jechuudha. Eessummaan hedduu qaba mucaan. Eessummaan Wasiilli,
bakka akka jiranitti sagantaa kanarratti in hirmaatu hin jiru. Kanaaf egaa biddeenallee bakka lamatti murannee isaanillee qopheessinee wanni hafe hin jiru. Bunallee qopheessineetu eennee kunoo mucaan keenya galee mucichi kana fakkaatanii eebbifame jechuudha. Kunoo baay'ee gammadee birqaanaa jira jechuudha. Birqaanuu jechuun illee afaan Harargeeti. Of galchaagaa warri Harargeesi haala kana fakkaatuni. Kokkolfaa gammadaa jira manatti galeetiin jira kunoo amma mana isaanitti viidiyoon kun kan waraabame haadha fi abbaadha jechuudha. Hin beektu siistarii bilisummaa viidiyoo yeroo 2 yuutuubii irratti wajjin hojjannee turre hin beektu hundi keessanii. Mucaallee hin beektu viidiyoo irratti hin dhufa yeroo tokko haadha fi abbaa fi intala isaanii jechuudha. Intala isaanii akkasuma mucaa isaaniiti jechuudha. Intalli isaanii gaafan isiniin jedhummoo mucayyoon durbaa kuni fira isaaniiti jechuudha. Isaanii mucaa isa eebbifame kana qofa qabu jechuudha. Haadha abbaa fi intala isaanii fi mucaa isaaniiti baay'ee jeeqatiin jira gammachuu keessa bahee jechuudha. Mucaani kunoo akkuma argitanii bibirqaanaa jiraan isiniin jedha. Egaa haati abbaan illee kana fakkaatu fuula isaaniirraa immoo maaltu argama yoo jettanii haadha abbaa baay'ee gammachuudha. Yeroo jalqabaa fi mucaa ilma isaanii kanatti eebbisiifatanii mirqaana jiru gammachuun isaanii isa addaa ta'ee jira. Suuraa ka'aa jiru, viidiyoo waraabamaa jiru. Wanni isiniin jedhu hin jiru. Kunoo mucaan gidduudhaan keessaa bahaa. Kunoo maal isiniin jedharee dhugaa dubbachuudhaaf waan kana caalaa nama gammachiisu hin jiru. Waaqayyo